Waa'ee nageenya kiyyaa akki goonu rabbitti ol kennina kaan immoo natti dhiiftan angaallee beeki rabbumaan as geenye du'aayuma kadhannama waaqaa gaafa tokko naayamee siin ajjeesan an jee osoo hin dhamin dura hedduu aare siin ajjeesan an jee jennaan eega bar wanni jee booda siin ajjeesaa jennaan awoo ani ilma sila taati ayyoon tiyya Goorgisi Sheekh Hussein warra adabbayyii bikkan dhayne hin qabdu gar hedduudhaan eeganii nan guddeessuu hin dandeessu maqaan kiyyaa'u Jawaara bar Jawaara Sheekh Hussein beeytanii dawaa jechuu dhuga lubbuun abbaan eeyne amatan eeyne du'a sodaannee garuu du'a sodaannee lubbuu oguma haxxiffatanuu nama keessaa baatu jecha saba kana qaanii keessatti hin dhiifnu kaleellee hin dhiifne ammallee hin dhiifnu sagal duuna malee deesa noo rabbiin asiin naga'e I believe ummata kanaa wajjin hariiroo dhugaa qabna paaltook irraa kaasii gaafa ijoollummaa irraa kaasii wal lolaa wal arrabsaa wal falataa dhugaa walii himaas geenye waggaa lamaan irraa waggaan as dhufe wal lolaa turreemi waan isin barbaaddan jechuun hin danda'an ture no yeroo sanitti waan hin jeefin qaba ni bee waggaa lamaan dabre kan waan hin hojjedhe naaf beeka time was important yeroo sanitti osoo hin chaajee rakkoo dhufaa waan amma sosodaatan tokko tokko ni uumama ture san bira dabarre amma now waa'ee maraamartoo hiyyummaa keessa maaltu nu galche slaayidii san kareefu san mee ozoonaa bante buqqaafti na fakkaata maalin jee abii sirna abbaa irree ijaaruudha adeemuuni gaagama siyaasaa fide political crisis fide political crisisiin tuni deemtee wal waraansa nu seensifte wal waraansi kufaatii diinagdee fide wanni sadeen kun addan bayan politics security and economy are inseparable. Siyaasaa eemaruu baannaan maaneej godhuu baannaan karaa qabsiisuu baannaan lolatti seenta lola seennan diinagdee taa hanga sanuu guddatte ni nyaatta gara fuulduraalee guddattu. Siniif gabaabsa biyya Cote d'Ivoire jedhamtu akka ture Afrikaa keessa. Gaafa bilisummaa baateerraa hanga early 1990s addunyaa irratti biyya saffisaan guddataa turte. Garuu nama tokkotu aangoorra ture. Gaafa qaalichi sun gadi qajeelu dubbiin sabaa jidduu dhooteeti Cote d'Ivoire irra biyyoota hiyyeeyyii keessa jirti jechuudha. Hanga feetee yoo guddate biyyi takka. Dhimma siyaasaasii, dhimma sekiyuritiisii fi furuu baannaan diinagdeen siin guddatu jechuudha. Diinagdee guddisuu yoo barbaadde siyaasa guddisuun barbaachisaadha. Keessattuu biyya sabdaneessa ta'e keessatti biyya saboota adda addaa qabdu, amantii adda addaa qabdu. Keessatti siyaasaa wal qixxeessuu baannaan abadan biyyi guddachuu hin danda'u. Kabiraa qaaloomsa jireenya maaltu uume? Kanuma uume. Qaaloomsa jireenya Abiyyi uume. Maaliifi bara Abiyyi rabbumaatu haafeesse malee akka aangootti dhufeen deeggarsa saba hundaa yeroo qabu sanitti paartii kamuu dorgomee mo'achuu danda'a ture bara sirna dimookiraasii ceesisuudhaaf. Bar mallas rakkateeti mallas wanni abbaa irree ta'eef fedheeti miti bar saba xiqqaa keessaa waan dhufuuf gara dimookiraasii yoo dhayne ni mo'amna jedhaniitti qabatan. Kana maaltu cinqee saba bal'aa kana keessaa dhufe ummata bal'aa kana keessaa dhufe Oromoo qofaami kibbi guutuun kaabninis deggeruu ture. Bololee itti yaanne because he was not mature and he is not maturing, you know. Gara hariiroon mootummaa fi waboo jidduu jirtu hariiroon mootummaa fi nama hunda jidduu jirtu hariiroo diinummaa fi hariiroo kasaaraadhaati. Hariiroon Abiyyi ministeerota isaa hariiroo Abiyyii fi marrootiin adda miti. Sodaataniitu gattaa malee hundi osoo hiree argate caakka seena. So kun waan hin beekuuf I can tell you details. Wanni hin jara affeeruuf maali? Ololaa miti. Mootummaa san keessa abbaan fedhe haa dhufu qabatamaan takkaan itti ragaa qabatamaa wajjin gabbaaseen nama jaarte moo kophaa fiida an kophaa mul'adha takka kophaa fiigeen beeku
nama waggaa ol baafte akka heetaati shimbiraan nyaata. Arra dhiisi kaleessa gaafa silaa kopha fiige sansanuu kophaan fiine akkan kophaan fiine gaafa kaane Oromiyaa guutuu ganda waggaa sochoofnu lafatti mi bara I built that yaa waan qeerroon hojjete san yeroo meeqan Keeniyaa dhaqee yeroo meeqan biyya meeqa dhaqee bara san keessatti ijoollee leenjisaa turan jaaraa ture. Gaafa Singapore baradhu irraa kaasee hanga Ameerikaa jiru hanga paaspoora kiyyan irraa fudhatanitti every year Itoophiyaan deeman ture qorannoodhaaf jedhee niin qoradha niin leenjisa niin jaara. Amma faamoo akka ajaa'ibaatti irraa beek maal seete Itoophiyaa tana dur hoggaan biyya alaa ture fagoo irraa ilaala akkan tana dubraa takkatti. Hoggaan biyya gane bira dhaqeetiin qaqqabadhee arge. Hoggaan jedhamu macaroo keessaa hin ol arge beek. Miila irraa hanga mataatitti jaarree jira nama. Sammuu jaaru jira sammuu jaarree nama. Waan tokko amma ooyoo akkana godhan warra kaan isin irraa fudhata. An biyyaan nu harkaa diigamaa sodaadha malee amma booda kabalanii nu harkaa fuudhanii yaadinaa sun. We have built. An kanii yaadda'u fardaan nu jala du'aadha malee fardarraa nu kaasanii jallaa buufnee tolaa qajeelaa irra keenyaadha malee argumentiin jiru san hin yaadina. Kan hoggaan jiru yeroo hunda Oromootu Prime Minister ta'ee itti fufuu jechuu miti. No, we don't have to, we don't need to. Sirna dimookiraasii keessatti uummanni lakkoo isaa wayyaba. Number 1 yoo kana butaates number 1 sun gara tokkoon deemuu hin danda'u. Keeniyaa akka ilaaltan amma abbaan fedhaa dhufu warri saba guddaa aangoo pirezidaantummaa godhaman taates wanni isaan jiran hojiitti gama jechuudha. Sirna dimookiraasii keessatti sirni dimookiraasii mirga warra wayyabaa bulchaa mirga sabxinnaatu kabajama. San qofaa miti. Mirga qofa osoo hin ta'in lakkoofsi dimookiraasii keessa waa lamaatu murteessaadha jiran. Lakkoofsa namaa fi maallaqa. Nuti lakkoofsa ni qabna maallaqa irratti dalaguu qabna. Maallaqa irratti dalaguudhaan immoo siyaasa wal qixxeessuu qabna jechuudha.